waraanii bilisummaa Oromoo woboon karaa dubbii himaa isaa obbo Odaa Tarbiitiin mootummaa Itoophiyaa himatee jira. Mootummaan Itoophiyaa kallattii lamaan waraan nurratti banee jira jedha. Kallattii lamaan tokkini kallattii shawaa dhihaa karaa jalduutiin nutti bane. Kaan ammoo shawaa bahaa adaamii tulluutiin nutti bane. Haleellaa kalee mootummaan nutti bane jedhuun kan lachuu isaaniyyuu ofirraa qoolannee deebisnee jirrallee waan jedhu ibsa kennee jira waraanii bilisummaa Oromoo. Kun jechuun haga araarii Tanzaaniyaa Zanzibaaritti gaggeeffamaa tureen dubattuu himata wal himachuu dhiisanii turanii mootummaa fi waraanii bilisummaa Oromoo maqaa walittuu qabanii quba walittuu qabanii maqaa wal balleessu tokko dhaabanii turanii amma immoo wal himachuu durii sunittuu waan deebi'an fakkaate jechuudha. Eegii araarii tahee jennee haasa'uu jalqabneen dubatti kun himata jalqabaa warri kun lamaan walirrattuu dhiyeesse jechuudha. Wanni kun maal ta'uu danda'a yookaan maal garsiisaa akka jiru irra waa takka lama xiqqoo haasofnuti. Wanni nu haasa'uu barbaannu tokkini mootummaan kunin waraana bilisummaa Oromoo irratti haleellaa banee jedhee waraanii bilisummaa Oromoo himatu kunin wanni kun waanuma jechuun waraanii akka gaggeeffamaa jiru guutumaa guututtuu akka hin dhaabbanne waan mul'isu hedduutu jira. Ibsi jechuun hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo karaa Tiwiiteriitiin barreeffamni isaa barruun isaa akka kalee kaan amma oduu kanaaf ta'e kun kana yoo ilaaluu barbaaddanii kan laalanii haasa'aa. Kalee jechuun caamsa 8 Abiy Ahmed rejiim bulchiinsi Abiy Ahmedii haleellaa karaa jalduu shawaa dhihaatii fi adaamii tulluu shawaa bahaa nurrattu banee lachuu ofirraa deebisnee waraana mootummaa 75 hojii ala goone jirra. Gara adaamii tulluutti ammoo nama afurillee boojinee jirra jedhee suuraa gos kana gadhiisee jira. Kun inni Odaa Tarbiiti ka waan kan barreesse. Odaa Tarbii dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo. Odaa Tarbii dubbii himaa isaanii ka Ameerikaa jiru kana suuraa waraanallee akkasitti agarsiise. Dozens of regime fighters neutralized in failed offensive in central zone jedha. Zoonii jiddu galeessattuu duula hin milkoofnanii nama 75 hojii ala goonee afurii boojinee jira jedha. Suuraallee gadhiisee jira. Akkuma duratti dubbadhee araara Tanzaaniyaa Zanzibaaritti gaggeeffameen dubattu kun himata jalqabaa qaamii lachuu walirrattu dhiyeessaa ture. Gara mootummaatiin dhimma kana ilaalchisee wanni dubbatame yookaan wanni jedhame tokkolleen hin turre. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon himata gos kana har'a dhiyeessu malee gaafuma araarii gaggeeffamaa tureyyuu Wallaggaatti naannoo jiddu galeessa kanattu sochiin waraana jechuun gaggeeffamaa ture haga tokkottu. Kun amma sochiin kunis sochii akka malee guddaa tahuu jechuudha. Ka fakkaatu. Maaliif yeroo kanatti waan akkasii godhuu danda'anii ka jedhu irraa haasofnuti. Garuu sun hin durattu waraanni bilisummaa haleellaa nurrattu banee jedhee dubbatullee ibsa biltsiginnaa Affaarii kalee sin dhageessise hoogganaa biltsiginnaa Affaarii ka'anaa tokko waraanni bilisummaa Oromoo isa Adaamaa irraa gara naannoo Affaarii deemu bakka gara Walancitiittuu akka ijjeessanii obboleessisaa wajjin nama Umar Lammaa jedhamu obboleessa Muhammad Lammaa wajjin akka ijjeeffamee gabaasee ture. Konkolaataa karaa Jabuutii deemullee shawaa bahaa gara Walancitii kanattu saamamaa ture waan jedhullee gabaafamaa ture. Kan ammoo shiftaan minjaalee akka godhaa jirtu konkolaataa gara Tigraahii deemu baasii salaamillee akka haleelanu anuma taan kiyya gabaasee ture. Gara Moojootiin karaa gadiitiin gara Adaamii Tulluutiin konkolaataa gara Mooyyalee Keenyaa deemullee irrattu haleellattu godhamee jedhamee dubbatama jira. Haleellaa kana Itoophiyaa keessa qaamni seeraa ala hedduutu jira. Eenyu akka godhee wanni beekamu sirriitti hin jiru. Yeroo hunda garuu waraana bilisummaa Oromootu geggeesse waan jedhamu miidiyaan Habashaa himata gos kana dhiyeessuu warra baay'ee beekama. Kanatti dubbatamaa jira. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo humnoonni mootummaa bakka lamattuu haleellaa narratti bananii jedhee himachuun isaa waliigaltee karaa Tanzaaniyaatti godhamaa jiru hafuura maqaa waliin balleessuun wal dandeenye araara buusna akka jedhu sun jeequu ka danda'u. Kanaan walittuu qabatee
mootummaan wanta kallee hin jenne gara mootummaatiin ammoo ibsii kenname hin jiru. Oduu tokkottu jira gara mootummaatiin kan isin agarsiisuu barbaadu. Araarii Tanzaaniyaattuu jalqabee cimee itti fufaa waan jedhu tokko mootummaan Oromiyaa karaa dubbii himaa isaa obbo Haayiluu Addunyaatiin waan akkas fakkaatu tokko dubbatee jira. Garuu maaltu deemaa jira waan jedhu haxiin xalluuti asirrattu maaltu deemaa jira kan jedhu haxiin xalluuti. Tokkoffaa wanni deemaa jiru warri lachuu ani kun hubannoo kiyyallee odeeffannoo keessa beekallee irraa akka gaariitti waan qulqulleeffadhe. Waan akka gaariitti qulqulleeffadhe. Kana jechuun warra mootummaallee warra waraana bilisummaa Oromooillee wajjin haasahuuni warra jechuun marii kanallee akka malee itti dhiheenyaan beekanii ka qaama lachuu wajjin wal dubbachuuni wanni an hubadhe tokkini qaamii lachuu araara geggeessina jedhamullee murannoo fedhii araaraa guddoo hin qaban. Dhiibamanii itti seenanii dhiibba jirurra kan seenan malee murannoo fedhii araaraa guddoon isaan irratti mul'achaa hin jiranii. Adda addummaa waraana dhiphisuufillee fedhii agarsiisaa hin jiranii. Gaafuma waraanii kunin gaafuma mariin geggeeffamaa jiru hin dhaabbanne itti fufaa ture. Tanzaaniyaa gaafa ta'anii Emerald Hoteelii wal mari'achaa turani. Zanzibaaritti jechuudha. Gaafum sun iyyuu waraanii bilisummaa Oromootii fi mootummaa jidduutti walitti bu'iinsi jiru kan wallaggaalee hin dhaabban. Hin dhaabban. Maaliif ta'uu danda'a? Walamaaf akka kiyyatti walamaaf ta'uu danda'a. Tokkoffaa waan tokkoof ta'uu danda'a iyyuu walamaa miti iyyuu. Tokkoffaa wanni inni ta'uuf mootummaalleen waraanii bilisummaa Oromoollee marii irratti hudhachuu upper handii barbaadan. Cima ta'anii jabeen irraa gara mariitti dhufuu barbaadan waan taateef kun ammoo tarsimoo Abiy Ahmediitidha. Gara Tigraayillee odoo Seychellesittu mari'atu, odoo Jibuutittu mari'atu, haga Afrikaa kibbaa Pretooriyaa waliigaltee san ta'an cufaa karaa hundaanuu waraan itti banaa ture. Meeqaleettu dhiyaatee jira. Raayyaa qabatee, Tigraay dhiyaa qabatanii, gara kaabatiin gara hundaanuu waraan itti banee ture. Marii irrattu jilbeeffachiisuu fi akka isaan marii fudhatan godhuuf. Marii fudhadhaa araaramaa waan nu qabanneef inni haala nu araaraaf barbaaduun araaramaa yookaan isin balleessina. Jilbeeffadha yookaan isin barbaadeessina kan jedhu kan inni ittiin deemu. Haalli gosuun Oromiyaa keessallee itti mul'atee jira. Waboolleen jira rakkoo uumuu danda'a jedhu of agarsiisuuf carraaqaa ture. Mootummaan Abiy Ahmedilleen qawween isin cabsaa isin balleessaa yoo isin hin barbaanne ammoo carraa araara isin kenne yoo isin hin barbaanne qawween isin balleessaa waan jedhu. Walama wal bira qabatee dhufe. Akka barbaade duulii mootummaa Abiy Ahmedii hin deemneef malee akka staayiliin sun kan gosa Tigraayittuu jirutu jira. Ammaan tanallee wanni an argaa jiru tokkin wanni an argaa jiru mariin marsa jalqabaa gaarii lammaffaattuu akka jiru waan akeekan ibsilachuu baasanillee ammaan tanallee lachuu humnaan wal cabsuu fi fedhii akka isaan qaban argaa jirra. Tokkoffaa marii marsa lammaffaatii fi jabeennan itti deemuu fi from the point of strength akka faranjiin jettu anattu dirree waraana gubbaattuu mo'achaa jira. Ka dirree waraana gubbaattuu mo'achaa jiru waliigaltee isattu mallatteessa yookaan isattu fidata. Kan barbaada yookaan si balleessa jedha. Waraani bilisummaa Oromoolee lakkii asaan jira ilma fira humnaan hin dandeettu wal mari'annaa araaraan fixannaa waan jedhu agarsiisuu fi yoo magaalota qabadhee biyya bulchuullee dadhabee asii achi akka riphee tokko jeequmsa uumuu hin dadhabu. Daldala waan adda addaa ka deemu disrapt godhuu hin dadhabu. Booressuu hin dadhabu. Jeequu hin dadhabu waan jedhu humni isa agarsiisu deema. Kanaaf tokkin araaraaf itti dhufuufi kuno jira waan jedhu mul'isuuf. Lammaffaa ammoo gara mariitti wal fiduuf. Waraanni bilisummaa Oromoo mariittuu malee nama mo'achuu hin dandeettu waan jedhu agarsiisuuf waan gosanii gara mariittuu qawwee wal fidan Itoophiyaa keessatti marii. Warri Tigraahillee waan qawween dubbatteef Abiy jala oowwaate waraanni bilisummaa Oromooillee waan qawween dubbatteef Abiy jala oowwaate. Amaarillee waan akkasii goona nu jala oowwaachaa hin jiru ka jedhanitu jira. Itoophiyaa keessatti qawwee qabaatte humni qabaatte qawween dhukaate jennaan mootummaa yookaan qaama addunyaanis jala oowwaata. Waraanni bilisummaa Oromoolleen kan godhuu barbaada jechuudha. Kanaaf amma wanni amma walii mataan kunin waan gaarii miti jechuudha. Waan gaarii miti. Waan akka malee badaati gara waraanaatti deebi'aa jira jechuudha. Mootummaan Abiy Ahmedii waan waraana kanarra ibsa woboo kanarra waan akka hin dubbanne garuu ammallee balbaltee araaraa hin cufamne waan jedhu waan fakkaatu karaa OBN'tiin dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa akkasittu barreessa jira.
mootummaa naannoo Oromiyaa marii nageenya abaa'oo wobo waliin jalqabame itti fufaa marii nageenya kana Tanzaaniyaatti godhamee wal hubannaa gaarii uumnee jirra. Mariin kun jabaatee itti fufa naannoo keenyatti ammoo nagaa waaraa akka dhufuu fi kutannoodhaan hojjechaa jirra jedhee ibsa baase. Kan ammoo hoggana biiroo sabquunnamtii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa kan suuraa isaa argaa jirtan kana ibsa miidiyaa kenne irratti ka dubbate wal qoqoodu, wal arrabsu, wal cabsu, wal xiqqeessu dhaabanii gara milkaa'ina marii kanattuu akka fidanii qaamni dhimmi ilaallatu cuftinuu dhimma kanaaf xiyyeeffannaa akka kennu dhaamsa dabarsee jira. Abbootii gadaa, hawwalii siiqqee, abbootii amantii fi paartileen siyaasaa hundinuyyuu waan kanaaf gumaachi isaanii shoora isaanii akka bayanii dhaamee jira. Mariin marsaa tokkoffaa Tanzaaniyaa Zanzibaaritti gaggeeffame qaamni lachuu akka gaarii wal hubatee jira. Dhimmoota siyaasaa ijoo irratti walii galuuni goolabamuu baatullee haaliyaa gammaan tana ture qaama lachuu irra wanni mul'ate jajjabeessa jedhee dubbatee jira. Gara biraatiin ammoo waraanii gosa kana ka Odaa Tarbii dubbate sunni gaggeeffamaa jira. Kun inni ibsa obbo Haayiluu Addunyaa dubbii himaan jechuun mootummaa naannoo Oromiyaa jennuuti addeessa jechuudha. Wata akka lama asirratti dubbadhee sagantaa keenya kaardhaa gabaabsuti waraanii kun walitti bu'insi dhalachaa jiru kun kan dhalachuu danda'eef walamaaf akka inni tahe tokkoffaa mootummaa fi woboolleen araara ittaanuu irratti humni garsiifachuu barbaadanii nuttu irra jabaa jedhanii marii keessa waa argachuu fi xiyyeeffannaa gara marii araara dhufaa jiruu fi araara keessattuu marii keessattuu yoo qawween kukkiste yoo qawween dubbatte dhagaamta sun agarsiisuu barbaadanii. Lammaffaa ammoo wanni shakkeen jiru tokkini kun namni araara ka Tanzaaniyaallee ture irraa kan dhagahettu gama lachuu irra adda addummaa warra akka malee gargari fagoo mootummaalleen biyyoota dhihaa irraa gargaarsa dinagdee liqii argachuu fi nagaa buusii haala dure jedham kan dhiyeessuu fi wobo wajjin araara geggeessa malee araaraa fi fedhii gara guutuun gara qulqulluun ittiin jiru gara qulqulluun araarattu hin jiru. Kanaafuu mootummaan wanniidha akka jedhu. Waraanii bilisummaa Oromoo ammoo araaraa fi fedhii qabaa jedhullee qabatamattuu fedhii araaraa karaa nagaatiin rakkoon Oromiyaa akka furattu guddoo hin mul'isne jedhama. Marii kan gubbaatti wanni inni gaafachuu fi dhufe hedduun isaa waan akka malee deebisuu fi yeroo barbaaddu. Wanni gari ammoo yeroollee wajjin waan hin deemne. Kanaafuu araaraa fi akka nam dhufettuu hin qophoofne ajandaalee qabsoo Oromoo ibsuu fi dhufanii waan jedhu waan fakkaatu ka dubbatan. Gabaasa kan duratti isin dhiyeesse maalii fi araarii Tanzaaniyaa kunini akka yaadamettu hin taane ka jedhu waan gabaase tokko riippoorteriin gaazexaan Itoophiyaa akkuma jiru hin qabatee bahee jira. Araara gubbaatti wal qabatee. Tokkoffaa mootummaan Abiy Ahmedii araaraaf hin dhufne sirriittu. Wanni inni dhufe waan gaafii gaafatame hunda deebii kennuu dhiise araara marsaa duraa jedhamu kan keessattu waan cufa Radwaan ambassador Radwaan constitutional framework heeran bulaa heera fudhadhaa heera constitutional gaaddisa heeran deemnaa heeran bullaa heeran akkas taanaa kanaafuu waan heeraa fudhattanii hayya heerii maal jedha qawwee hiikkattanii heerii maal jedha mootummaa qofa qawwee qabataa heerii maal jedha monopoly of violence mootummaattuu qaba heerii maal jedha yoo barbaadan galmaawaa filannoo irrattuu hirmaadhaa karaa nagaatiin qabsaawaa heerii maal jedha gaafii Finfinneetii fi gaafii Oromiyaa heerii deebisa jedha heerii maal jedha waa hunda heerattuu deebisa dhuguma wanni Finfinneellee wanni Oromiyaallee wanni hedduun mirgi sabaa fi sablammii ofiin of bulchuu akka heerattuu wanni hedduun heera keessatti tuqamee jira garuu hojiirra oolee jira waan jedhullee dhiisanii heerii odoo jiru heeruu furuu dadhabe extra constitutional waan jedhamu kanattu jira yeroo hedduu warri waraanu warri wal dhabu yeroo hundaayyuu heerii jiru seerii biyyi san keessa jiru qalqala heeraa keessatti rakkoon furachuu eegi dadhabde geengoo heeraa keessatti eegi rakkoon biyyi tokko saaqachuu dadhabde furmaata dhabde gara waraana deeman gara walitti bu'insa deeman araaraa dhufte heera jechuulleen
dhugumatti deebii hin deebisu. Haala qabatamaa waan gaafatutu jira. Waan garii concession waan garii amantee fudhatte achi dhufuu qabda. Heerattu jira. Filannoo heeraan gaggeeffanne, heeraan filatamne, mootummaa seera qabeessati, heerattuu jira. Qawwee hiikkadhaa, heerat maal ta'a? Filannoo keessatti hirmaadhaa. Garuu warri filannoo keessatti hirmaate maal ta'e? Filannoo warri gaggeesse maal ta'e? Kan mararaalleen karaa OMN ittiin dhufee dubbatee ture akka gaariitti koraa kafaa'u gubbaalee dubbatamee ture. Kanaaf mootummaan gaafilee waraanii bilisummaa Oromoo gaafatee deebii deebisuu fi fedhii guddoo hin mul'isne hin garsiifne marii gubbaattu. Hegge mangistaawii maaqaf deemaa jechuun Itoophiyaan riippoortarii har'a dubbisaa. Kana dubbatamaa ture. Gaafiin waraanii bilisummaa Oromoo qabatee dhufelleen hedduun isaa gaafii akka malee warri deebisuu danda'u miti. Dhuga gaafiin qabsoo Oromoo kalee gaafatame wanni garii irratti walii galamee jira akka qabsoo Oromootu. Garuu ammaan tan qabsoo Oromoo keessa yaada gosattu jira. Waraana bilisummaa Oromoo qofattuu deebisaa jedhanii yaadullee jajjabduudha. Rakkoon tokko waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa biralleettuu ka ture. Dhukaasa dhaabna waan jedhu irratti xiyyeeffannaa kennuu hin barbaanne. Dhukaasa dhaabanii wal amanuuf deemuun sila waan akka malee gaarii ture. Uummata Wallaggaatiif, uummata Gujiitiif, uummata Booranaatiif, uummata waraana miidhameef sila furmaata. Odoo dhukaasi dhaabbatee tajaajili mootummaa akka deebii godhame, karaan odoo baname, odoo uummati sochiin isa daangeffamuu dhabaate, abaa'olleen bakki jiruttu jiraate, mootummaalleen to'annoo bakki jiruttu jiraate, walirraa odoo waraan qawwee walitti dhukaasuu dhaabanii waan akka malee gaarii ture. Garuu lachuu fedhii waan sana hin garsiifne. Maaliif? Lachuu birattu aangoon afaan qawwee keessaa dhuftii ka jiru. Tokkolleen dimokiraasii hin beekan lachuu. Waboollee haa ta'uuti mootummaalleen dimokiraasiin hin dhufani. Waraanis bilisoomsi jedhee wala boomsee qawween dhufulleen qawweettu amana. Malee dimokiraasii miti adda durummaan isaa. Dimokiraasii dadhabeeti dimokiraasiin hin jirtu jennaan qawween dubbachuu jalqabe. Kanaafuu qawwee callisisuu fedhii hin qabu. Mootummaalleen qawween cabsaa jira qawwee callisuu fedhii hin qabu. Kanaaf wanni dhukaasa dhaabuu irratti walii hin galin. Mootummaan dhufe bu'uura heeratiin, qalqala heeratiin, gaaddisa heeratiin jedha. Waraanni bilisummaa Oromoo dhufe waan heera jedhu kan ammoo tokkollee hojii irra oolaa hin jiru ni morma. Maal barbaadan? Mootummaa cehumsaati. Mootummaa cehumsaa dhaabbanna. Practically. Beekam mootummaa cehumsaa dhaabbanna. Maaliif jechuun Tigraay keessatti mootummaa cehumsaati walii galanii Abiy Ahmed faati Oromiyaa keessa walii hin galle. Rakkoon kun rakkoo akka malee jabduuti. Waraanni Tigraay illee godhame sababni isaa dhuga dirreen Tigraay haa taatu malee hundeen isaa Oromiyaa keessadha. Tigraay adoo waraan kan hin jalqabne of bulchaa waan feetan ka federaalessanii kennaa achillee taa'aa jedhan hin didan. Maal bakka Abiyyiin jirtu bakka Biltsiginnaan jirtu Shimallis kan fa'aa dharraan risoorsii kan dharraawan. Indirectly waraanii Amaaraa keessattuu argaa jirru ka Tigraay keessattuu argaa jirrulleen risoorsii Oromiyaatiif Oromiyaa irratti wal dhaban. Oromiyaaf sabaaf sablammii irra wal dhaban. Risoorsii Itoophiyaa irra wal dhabanii sun ammoo harki guddaan Oromiyaa fi uummattoota kibbaa keessa jira. Wal dhabee achittuu gaggeeffamu kanaaf jechuudha. Kanaaf Tigraay yoo kenne Abiy Ahmed Tigraay daangaa lafaa jirti, qarqara lafaa jirti, uummata xiqqaa qabdi. Barbaachisummaa dinagdee maalii hin qabdu ofiin of bulcha waan feetan ta'a nu ammoo asii bajetii waan hunda isinii kenna aangoo kiyyatti hin dhufinaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo kaammoo mootummaa cehumsaadhaan kan aangoo harkaa naannoon inni barbaadu kun Abiy Ahmed aangoo harkaa qaba. Shimallis Abdiisaa fa'aatii dinagdee kachachala waan hunda lafallee saamallee jiraatan harkaa qabanii. Kanaaf qabsaawaa jalliqimsa warra harka qabuyyuu ameessi warra kana kan dabarsanii kennuu hin barbaadan. Hin barbaadan. Kanaaf wanni jajjabsata. Oromoon waliigaluun salphaadhaa jedhee namni hedduu yaa'uu danda'a. Garuu iliitiin Oromoolleen risoorsii irra wal waraanallee jira. Dhugaa dubbachuuf. Aangoon siyaasaa karaa siyaasallee haa ta'uuti karaa qawweelleen ka ta'u risoorsii maaf godhama. Political control. Political
control gootammoo resource irratti murteessita, siyaasa irratti murteessita, hawaasummaa irratti murteessita. Oppiidiyoon namaa fi cisten bultu bakka Oromiyaa jedhamu kan gadi dhiistu akka xiqqaattu. More practically ta'ee silaa odoo dhukaasa dhaabuun jalqabame achi duuba wal amanaa deemane. Akka malee gaarii ture. Odoo more practically frameworkii yeroo nuu kenna. Okay, dhukaasa dhaabna dhukaasa irratti walii galla. Dhukaasa dhaabbatu uummanni tajaajila argatuuti. Haasochiin adeebituuti, barnootii adeebituuti, tajaajili elektirikii, baankii waan mootummaan cuftu Wallaggaaf maali adeebituuti. Warri waan kan qoratullee independent investigation hayyamnuuti warra Amaaraa kadhumateef kamaali jedhamu. Hidhamtoonni siyaasaa waraana bilisummaa Oromoo dhiifama hidhamtoonni siyaasaa Oromoo abaa'oo ta'an cuftuun hiikamuuti. Hidhaa fi reebichi geggeeffamu maqaa siyaasatiin dhaabbatuuti. Warri hidhame cuftuun gada dhiifamuuti. Booji'amtoota waraanni bilisummaa Oromoo qabate mootummaa deebisna karaa dhaabbata fannoo diimaatiin ka Itoophiyaa cufaa isinillee gadhiisa wal amanaa deemna. Olola walirratti hin bannu dubbi barbaada irra dhaabbanna jedhuun deeman akka malee practical. Kaan marii gurguddoo dhimma mootummaa coomsaa dhimma bulchiinsaa Wallaggaa bulchuu qabna maalii bulchuu qabna jedhanii ka gaafatan more practical Wallaggaa bulchina jedhanii controlii bakka hedduutu qaban. Fakkeenyaaf Oromiyaa dhiha. Wallaggaa qofa hima jettallee namni jedhe loluu dhabamu Wallaggaa Oromiyaa dhiha gara Gujii bakki isaan qabatan jechuu kiyya. Bakki jechuun somehow de facto control qaban. Haga tokkotti to'annoo lafirraa qaban. Akkuma warri Tigraay illee bulchadhanii odoo warra illee bulchadhanii waan takka. Maali warri bakkan bulchu bakkan keessa mootummaan qawwee sareessa maali waan jedhu san irratti walii gaggalanii dhukaasa dhaabanii yeroo fi kan bulchaa maali waan jedhu odoo godhame waan gaarii ture. Garuu lachuu akkas hin barbaanne. Kanaaf sila dhukaasa dhaabuu irratti walii galanii rakkoo siyaasaa dhimma Finfinnee afaan Oromoo afaan federaalii godhuu filannoo amanamaa geggeessuu aangoo qoodachuu maali waan jedhe kana marii hunda hammatu. Kafaawoo, abaawoo, woboo, biltsiginnaa akka Oromiyaattu odoo waan suniif deemanii akka malee gaarii ture. Odoo gar sunitti deemanii guddoo jajjabeeffama bareedaa ture. Akkasittuu jechuun tartiiba kanaan deemuu hin barbaanne yookaan tartiiba kanaan hin deemne. Kana gufuun tokko rakkoon tokkine. Dhukaasa dhaabutti durfamuu qabaa ture. Ammallee dhukaasii hagin dhaabbannetti waraanii hagin dhaabbannetti qawween dubbachuun kun hagin dhaabbannetti qawween miidhaguu danda'a. Mootummaan warra kan ni balleessaa ni barbaadeessaa jedhee yaaduu ni mala. Garuu warri waa takka lama godhuu hin danda'an. Riphee lolaan biyyi qabatee bulchuu hin qabu. Riphee lolaan tarsiima waraana isaatiin karaa gubbaatti bahee konkolaataa tokko lama iyyuu haleelee sochii dhoowwee maali jennaan isaa fi bulchuu hin dandeenye waan jedhu agarsiisudha. Riphee lolaaf. Mootummaaf ammoo laftoowwatee bulchaa jira jedhee agarsiisudha. Lakkiin mari'atti malee bulchuu hin dandeettuun riphee lolaaf injifannoodha. Sodaa uumuun riphee lolaaf injifannoodha. Kanaaf qawweeni wanni kun nagaan uumamuu hin dandayu araarii qawweeni hin dhufu jechuudha. Odoo waraanii geggeeffamaa jiru. Xiyyeeffannaan marii waraana bilisummaa Oromootii fi waraana bilisummaa Oromoo abaa'oo jidduuf mootummaa jidduutti ta'e dhukaasa dhaabuu irratti xiyyeeffachuu qaba. Yoo dhugumaan uummata gargaaruu barbaadan dhukaasa dhaabanii waan kaane bulfatanii yookaan ammoo suutan adeemsan dhawataan itti deeman. Even waan Tigraahii hin garree. Tigraahiyyuu gaafa wal lolaa turanii odoo Abiy Ahmed waraan itti fufe malee jalqaba unilateral ceasefire jedhee itti deeme. Unilateral humanitarian ceasefire. Odoo warri Tigraayitiin hin maranne gargaarsi namummaa akka dhaqqabuu fi dhukaasa dhaabee jira. Ani qoftinuu jedhee murteesse. Warri Tigraayillee waan gosa kana godhan argine jira. Waraanni bilisummaa Oromoollee murannoo qabaate dhukaasa dhaabnee jirra. Dhukaasa mootummaan haa dhaabu eegi jedhe dhiibbaa hawaasa addunyaa dippiloomaasiillee birattu qabaachuu danda'e. An kanaaf dhukaasa dhaabuu waan jedhan karatu xiyyeeffachuu waan siyaasaa waan irratti walii galuu danda'an hojiirra ooluu danda'anittu irratti wal dhufanii kaan bulfachuu. Sanuu gaafiin waraana bilisummaa Oromoo qofaan deebitu gaafiin Oromoo hin jirtu. Yaada adda addaatu Oromiyaa keessattuu jira. Marii mootummaa coomsaa hunda hammatu
woboo hirmaachisu, kafaawoo hirmaachisu, abaawoo hirmaachisu jiraachuu qaba jedha woboon dhiyeessee yaada gaariidha. Garuu sun hundinuu akka taatuuf dhukaasa dhaabu waan jedhu. Marsa lammaffaa mariin at least dhukaasa dhaabu irra walii galuu qaban yoo waan biraallee irra walii hin galle. Marsa lammaffaanu jirti. Marsa lammaffaan jiraachuu shakkiitu jira. Warri waraana bilisummaa Oromoo beekumsi marii kana guddaa qabaniif mootummaalleen marsa lammaffaa mariin ammattu dhalachuun shakkii guddaa qaban. Mootummaan waan kana siyaasaaf barbaade tokko araara jalqabne wobootu hin barbaanne kun araara buusuu fi faranjii itti machuuf Oromoollee itti machuuf dhiibban irratti hin godhina araara jettanii carraaqne wobootu dide. Lammaffaa warra Amaaraa ittiin sodaachisuuf yoo isin adabanne woboo walii galla. Tigraahillee walii galle woboo walii galla waan akkasiitiif barbaada diraamaa siyaasatiif Abiy Ahmed kan taphachuu barbaada. Sadaffaa warri garii ammoo waan jedhu Abiy Ahmed woboon badee barbaada'ee jira. Kabaja itti goonee galchuu fi araara kana uumne kabaja itti goonee galchuuf warra Tigraahii waliin mari'atee galchee akkuma jedhan Oromoollee waliin mari'atee galchaa waan jedhan fakkeessaaf goonee malee araari dhufu hin jiru. Kanaafu heera fudhadha qawwee laf keewwadha wanni inni jedhee waanuma naqamteetti dubbate sun irraa kadeemu warra jedhee dubbatutu jira. Akkuma naqamteetti dubbate waraan bilisummaa Oromoollee bira deeme waan gos kanaa dubbate. Galaa qawwee laf kaaya araarama jechuun waan gos suniiti warra jedhee dubbatutu jira. Argitanii waan gos suniiti malee waan addaati miidhee warra jedhee dubbatutu jira. Warri keessa beektota. Kanaaf Abiy Ahmed araara buusuu fi fedhii guddoo hin qabu yoo dhiibban biyya keessatti dhiibban ala irratti cimtee jabaatte malee waan jedhutti jira. Waraanni bilisummaa Oromooleen akkasuma fedhii araara guddoo hin qabu. Kun jechuun warra hoggantoota dhaabaa kanallee hedduu waliin argine. Ammumaan tanallee carraan mo'achuu ni qabna. Woboonni mo'ata, woboon injifataadha jajjabaatee jira. Abiy Ahmed economically dinagdeen isaa kan caala laafuu deema yoo waraan kan itti fufe kanaafuu carraa nuttuu qabaa waan jedhan amanan. Viidiyoo araara marrooni dubbate san. Gaafii Oromoo kan deebisu yoo taate jedhe. Gaafii Oromoo jajjaabdu maali jedhani. Seenaa waggaa 150 Itoophiyaa cunqursaaf dhiifama gaafadhaan faati cuftiru. Marii kanaan deebuu danda'uun isaa akkuma rakkisaadha. Marii araaraa. Mariin araaraa jechuun walitti dhiphisanii fidanii dhimma jechuun waraan dhaabuu achiin dubattu gara political settlementii deeman. Dursa wanni dursa dhukaasa dhaabuutti durfame achiin dubattu gara rakkoolee siyaasaa furachuu deemame adeemsan akka malee gaarii. Yookaan akkas hin taane gaarii dura gaarii farda dursanii fiduun hin taatu. Fardatti dura dhufuu qaba achiin duba gaarii dhufu malee. Gaarittuu fardattuu gaarii hirkisaa malee gaariin farda hin hirkisu. Tartiibi isa dhukaasa dhaabuu irratti xiyyeeffatanii akka malee tartiiba gaarii tartiiba bu'aa qabeessa ta'uu danda'u jechuudha akka yaadu. Kanaaf warra waraana bilisummaa Oromoo irrallee fedhiin guddaa mul'achaallee hin jirtu. Waan qabatamaa ta'e irratti wal maratanii. Kun jechuun assessmentii kiyya warra kan wajjin akka malee haasa'ee odeeffannoo jechuun qaama akka malee amanamaa ta'e kan mootummaa kan maal darge. Maal jenna addaddummaa warra galaana fagoo akka malee gargari. Akka malee gargari fagoo. Abiy Ahmed injifannoo labsachuu dhufe marii gubbaatti. Kakkan fudhadha galaa isin eegaa isin tiksa waan feetan isinii guutaa. Warri ammoo kaayoo qulqulluu qabsoo Oromoo qabnaa qabsoo Oromoo addunyaan nu beekte agarsiifanne dhageessifanne dhageetti arganne saniif dhufan. Abiy Ahmed olaantummaa qawwee labsachuu dhufe. Kun Tigraahillee mo'annee gabbarsiifne jirra isinillee isin cabsina yookaan gabbara. Warri ammoo olaantummaa yaada qabsoo Oromoo keessattuu yaada mo'a yaada balchaa nuttuu qaba. San labsachuu dhufe. Kanaaf warri qaamii lachuu natti man very pessimistic ta'uu hin barbaadu. Waan hamtuu haasa'uu hin barbaadu. Warri garii waraanii kunini haga filannoo dhufuuttu mariin jalbultii filannoo dhufuuttu geggeeffamaa fa'aa jedhanii dubbachaa jiran. Warra akka malee odeeffannoo guddaa qaban. Haga sunittu waggaan tokkichi kun waggaa waraana ta'ee deemuu danda'a. Yoo Oromoon akka malee dhiibbaa gootu malee Oromoon dhiibbaa akka malee gootu malee. Oromoon dhiibbaa gootu malee itti fufaa waan jedhu. Oromoon dhiibbaa guddoo godhuu qabdi.
Yoo akkas hin taane jeequmsi itti fufuu deema, wal waraansi itti fufuu deema, rakkoon ammaan tan jirtu furachuu hin deemtu, faliin argattu waan jedhu. Dhiibbaa guddaa godhamuu qaba. Dhiibbaa karaa abbootii gadeetiin, dhiibbaa karaa dippiloomaasiitiin, dhiibbaa karaa biyya keessatiin, biyya alaatiin karaa hundaanuu wanni kun ta'uu qaba malee. Yoo akkas hin taane fedhiin araaraa gara lachuu irra guddoo hin jira. Kan ammoo karaa dippiloomaasiitiin wanni guddaan hojjetamuu qaba. Araara Tanzaaniyaa kan guddoo qoradhe. Maaltu jira waan jiru maal akka mari'atanii guddoo haasawaan jiranii garuu waan dhadhageen warra amanamoo guddoo irraa waan dhadhageennetu jira. Mariin kun marii marsaa duraati garuu adeemsa dheeraa deeman. Xiyyeeffannaa warra dhukaasa dhaabuu hin taane malee akka marsaa durattu yookaan ammoo marii duraan gaggeeffamutti akka gaarii deeman. Garuu rakkoo siyaasaa akka malee gargari fagaatu kan furachuu fi fedhii mul'isuullee baatan. Mariin kunin seera marii, ajandaalee marii maalirratti akka haasamu sanirratti waliigaluu fi carraaqamee isaan dhimmi gurguddaa itti seenanii haasawanii jiran. Rakkoo siyaasaa akkaataa ittiin furamu irrattu marii gaggeeffame irrattu eebila 24 haga caamsa 3 gaggeeffame irrattu. Garuu wanni tokkini kan hubadhe warri araarsuu tokki mootummaa Noorweetii kan mootummaa keenyati kan Igaadidha. Ibsa Igaadii sallee gaafadhe. Barruu addis istaandardii gubbaattuu baahillee ilaale. Ibsa mootummaan Oromoo mootummaan Itoophiyaa baasellee ilaale. Waraanni bilisummaa Oromoo illee baasellee ilaale. Odeeffannoo warra araaran deemellee kan gama lachuu irraa qulqulleeffachuuf carraaqee ture. Wanni mariin kun hin milkoofne keessaa tokkini uleen Ameerikaa jiraachuu dhaabuu weeree dubbadhe ture. Uleen Ameerikaan adoo jiraatte Ameerikaan arargoos kana fiduu keessatti dandeettii guddaa fi bakka wayyaawaa qabdi Noorwee yookaan Keenya caala. Maal jennaan Ameerikaan ulee dippiloomaasii qabdi, ulee dinagdee qabdi, ulee qoqqobbii qabdi, ulee viisaa qabdi, ulee waan hedduu qabdi. Ameerikaan qaama lachuu irratti dhiibbaa gootee akka gara mariitti dhufan godhuu danda'anii. Ameerikaan hirmaachuu dhabuun yookaan ammoo haga barbaachise hirmaachuu dhabuu wanni kun akka hin taane godhee jira kan jedhu dubbadhee ture. Waan sana jechuun addis istaandardii illee barreessee ture. Warra abaa'oo olaanoollee wajjin hubadhee jira. Marii kan gubbaattu marii gootee yookaan marii gargaartee akka warri walitti dhufe kan gootee Noorwee ittaanee Keenyadha. Warri lachuu ammoo gahee akkamii taphatanii kan jedhu sakatta'uu qorachuu qabna turre. Ethiopian led and owned process jedha ibsi Igaad. Marii Itoophiyaan hoogganame Itoophiyaan abbaa itti taatedha mariin gaggeeffame. Itoophiyaan jechuun hayyaa jennuti. Abaa'ollee akka Itoophiyaatti lakkaane mootummaallee akka Itoophiyaatti lakkaane marii warrummaan hooggane marii warrummaan maal abbaa itti ta'e. Isaan lamaantu walaasahee malee qaamii araaraa jidduu warraa keessa seenee gahee guddaa taphate hin jiru. Gaheen mootummaa Noorweey yookaan Keenya warri walumattuu fidudha. Akkan hubadhettu. Sunii ala warrumattuu walitti dhufe walittuu haasa'ee ajandaa bocatanii kan irrattuu akkas waliigalla kan irratti akkasii waliigaluu dhabuu fi waliigalla jedhanii deeman malee garee warra kaanii hin jiru. Araara keessattuu gahee gosaattuu jira. Araar tokko keessattuu qaamii araarsu tokkini yookaan qaamii walitti dhufe tokkini taajjaba ta'uu ni danda'a. Taa'ee adeemsa araaraa laaluu. Adeemsa araaraa laaluu. Taa'ee dhageeffate. Hordofuu. Monitor godhuu. Observerii ta'uu. Brookerii ta'uu. Negotiaterii ta'uu. Brookerii yoo taatu yaada mootummaa dhageetta, yaada waraana bilisummaa Oromoo dhageetta. Waraana bilisummaa Oromoo yaadii kan kee achi kun fagoo bitaa jira. Mootummaa mirga jirta. Atilleen as kootti, atilleen as siiq, atilleen kootti, asitti walitti kootta, walitti dhufaa jedhee kan sirreessu. Negotiator, broker, kataa jechuun. Jidduu
walittuu fide. Jidduu walittuu fide. Negotiator Keenyalleen Norweeyilleen gahee gosuun hin taphanne haga nu badhetti. Active roolii gos kana hin taphanne. An fakkeenyaaf marii Afrikaa kibbaa keessattuu geggeeffame gaaddisa gamtaa Afrikaa jalattu ta'e. Olusegun Obasanjootu waan mootummaan Itoophiyaa fide waan Hiwaat fide qabatee walitti jidduu warra deema. Dokumentii Ameerikaan qopheessatti duuba jiru waan garee Ameerikaan observerii turte yookaan monitarii turtaa jennuti. Amma gaheen Ameerikaa monitarii illee observerii illee baay'ee hin garre fagoo irra deeggarsa Norweeyiif kennite malee. Gaheen warra araarsanii yookaan jaarolee araara xiqqaachuutti mul'ata. Qaama lachuu warra dhiibuu danda'a. Dhiibbaa yaadaa, dhiibbaa dinagdee, dhiibbaa siyaasaa, dippiloomaasii qaama godhuu danda'a. Kanaaf Ameerikaa fi gamtaan Afrikaa warri biraaleen akka hirmaatu Awurooppaallee bira dhiibbaa godhuun baay'ee barbaachisaadha. Peace negotiatoroonni cimaan akka waan kan ittiin deeman godhamuutu qaba. Yoo kan hin taane jechuun mariin jajjabaadha. Mariin gosaa dhufuu haala gos kana keessatti warra lachuu dhiibbaa irratti hin goone mariin dhufuu hin jiru. Kanaaf peace negotiatoriin akka inni jiraatu mariin cimaan akka inni godhamu qaamii involve ta'ee yoo wanni kun walii galamee borillee ka cabu taate ka adabuu danda'u. Mariin Ameerikaa kanaaf humni qabdi. Ameerikaa sodaatan yoo cabsan. Argitanii mariin Ameerikaa kanaaf humni qabdi jechuudha. Yoo sin hin taane rakkisuu dandeetta deemtee broker ta'uu dandeetta yookaan observer ta'uu dandeetta. Qaama jechuun araara buusu keessatti mediation peace process maalii keessatti jechuun qaama cimaa jabaa madda fala maddisuu danda'u qaama gosuunitu jiraachuu qaba. Yoo warri lamaan waliin gal an kan jedhe kan hojii oolcha yookaan kanatti dhalate jedhe dirqisuu danda'a. Mariin kun marii akka malee rakkisaa ta'edha. Mootummaan Itoophiyaa waan inni qabatee dhufe baay'ee beekama. Heera qaba, seera qaba, itti bulaa. Saniin araara isinii godha, saniin waliin jiraanna yookaan qawween isin balleessadha. Olaantummaa seeraa kabachiisu. Akkas jechuun woboon qawwee hiikkadhe, woboon diigami. Akka jechuun kafaa oofa kootti jechuun karaa wanni isin ta'e achiin duuba itti galtuu waan feessi goona. Olaantummaa isa mirkaneeffachuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo maal argachuu barbaada? Mootummaan kanaaf bu'uura heeraa, kaayoo heeraa, adeemsa heeraa, gaaddisa heeraa, qalqala heeraa, geengoo heeraa, waanum kana akka irratti waan Hussein haasawaa ture. Fudhadhaa kana mana. Waraanni bilisummaa Oromoo maali ammoo wanni inni barbaadu? Objectively araara irraa wanni inni barbaadu. Muuxannoo wanni gosa jiraachuu ni mala warri deemu kun. Jechuun kaayoo balchooma qulqullummaa yaada isaa ibsachuu qofa waan dabarte practically gaafilee qabsoo Oromoo ka waggaa 50 yookaan ammoo waggaa 100 wayii haga Absiiniyaan Oromoo cabsee waan jedhu addeessu cala qabatamaan waan hojiitu jijjiiramuu danda'a, faal ta'uu danda'u guddoo lafa hin kenne jechuudha. An kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo illee waan hojiirra ooluu danda'a, waan irra walii galuu danda'an qopheeffate. Kan ammoo jechuun qabsoon Oromoo woboo qofaan hin deebitu. Aktiroota hedduutu jira, kafaa ofaatu jira. Dhukaasii dhaabuun xiyyeeffannaa argachuu qaba gara mootummaallee garsuudhatu garuu hundaanuu dhiibbaa godhamuutu jira, qabamuutu godhamuutu qaba jedha yaada.